Shama akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Abbabeeti. Yoobsan arguu YouTube channel like share subscribe gochuun dagatina. Eeyyega barnoota saayinsii naannoo kutaa shanaffaa boqonnaa tokkoffaa waliin laalle turre. Har'ammoo boqonnaa lammaffaa saayinsii ifa taasisuu kan jedhu boqonnaa lammaffaa barannoo lammaffaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Eegaa saayinsii ifa taasisuu keessatti inni tokkoffaan waa'ee sirna bullaa'insa nyaataa kan ilaallu ta'a jechuudha. Sirna bullaa'insa nyaataa keessatti mata dureewwan isaarraa gaafa ilaallu haala ittiin bullaa'insi nyaataa gaggeeffamu yookiin namni dalagaalee adda addaa raawwachuuf annisaa akkuma barbaadu annisaan kun immoo nyaataan irraa argama jechuudha. Nyaata nyaatan irraa argama jechuun nyaata ofitti fudhanne irraa jechuudha. Nyaanni annisaa fi faayidaalee biroo kennuuf bullaa'uu qaba. Bullaa'insi nyaataa deemsa mataa isaa immoo gurguddoo gara xixiqqootti yookiin caccabutti bullaa'insi nyaataa bifa lamaan gaggeeffamuu danda'a. Innis bullaa'insa fiizikaalawaa fi bullaa'insa keemikaalawaa jedhamaniitu beekamu. Fiizikaalawaa nyaata ilkaanii nyaachuun yookiin alfachuun caccabsuun fiizikaalawaa yeroo ta'u, ilkaan caasaa jabaa afaan keessatti nyaata bulleessuudhaan namni ga'eessi tokko ilkaan 32 qabaachuu isaatiin kan inni sirna bullaa'insa nyaataa kana gaggeessu keessaa isa fiizikaalaa jennaan. Bullaa'insa nyaataa keemikaalaa inni jedhamu immoo ilkaanii caccabee wal nyaatinsa keemikaalaa gaggeessuun gara maalittidha moolaakiwulii xixiqqootti jijjiirudha jechuudha. Moolaakiwuliin xixiqqoo kun immoo wantoota nyaata keessatti argamanii fi qaamaaf faayidaa kennanidha jechuudha. Isaanis immoo bullaa'insa keemikaalaa gaggeessuuf inzaayimoonni barbaachisoo ta'an. Inzaayimoonni kunis immoo dhannachoota adda addaa irraa madduu danda'u jechuudha. Dhannachoonni inzaayimoota maddisiisan immoo afaan, garaacha, mar'immaan qal'aa fi rajiijii keessatti warreen argaman sirna bullaa'insa nyaataa keemikaalaa keessatti warra gaggeeffamanidha jechuudha. Mata dureen kan biraa kutaalee gurguddoo sirna bullaa'insa nyaataa namaa kan ilaaludha jechuudha. Sirna bullaa'insa nyaataa gurguddoo namaa warreen jedhamanii sirni bullaa'insa nyaataa ujummoo bullaa'insa nyaataa fi dhannachoota nyaata haammata yookiin immoo of keessatti qabateetu jira jechuudha. Ujummoon bullaa'insa nyaataa nama ga'eessaa yookiin immoo meetira 9 dheerachuu danda'a jira. Ujummoon bullaa'insa nyaataa kutaalee gurguddoo akka afaan, qoonqoo, isoofagasii warreen jedhaman warreen kana jechuudha. Qoonqoo, isoofagasii, garaacha, mar'immaan qal'aa, mar'immaan furdaa fi bubbuu yookiin bubbuu kanneen yookiin immoo munnee kanneen jedhamu keessatti maal ta'a jechuudha. Warreen kuni warreen sirna bullaa'insa nyaataa namni ga'eessi tokko keessa darbuu qabu yookiin immoo keessa tarkaanfatu isaa bu'uuraati jechuudha. Isaanis immoo warreen kana fakkaatu bifa namaatiin jechuudha. Yeroo ilaallu afaan bakka kanatti argama yookiin immoo kallattiin afaan irratti inni argisiisee jiru kana keessatti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kun afaan bakka kanatti argamti jedhee jira. Qoonqoon immoo afaanii gadi keessatti kan argamu. Dhannachoonni immoo afaan keessaa gorora kan maddisiisan yookiin immoo naannoo sana keessa isoofagasiin immoo morma keenyaa gaditti liqimsituu sun yookiin immoo kan morma keenya liqimsituu guutummaa nyaataa fudhatee gad darbu sun isoofagasii jedhama. Qaama keenya keessatti tiruu, rajiijii, garaacha, bubbuu yookiin immoo karaa ittiin wanti nyaatan sun calalame bahuuf jedhu yookiin immoo karaa inni dhumaa immoo karaa munnee kan jedhamu yookiin budduu isa jedhu sanaa jini karaa inni bahu jechuudha. Mar'immaan qal'aa, mar'immaan furdaa karaa ittiin nyaatonni kun bullaa'anii keessa darban warreen jalqabaa yookiin immoo warreen beekaman keessaa warreen jalqabaati jechuudha. Inni kan biraan afaan keessatti egaa yeroo ilaallu bullaa'insi nyaataa inni jalqabaa afaan keessatti jalqabaa. Inni kunis immoo faayidaan afaanii bullaa'insi nyaata afaan keessatti eegalee ilkaan afaan keessatti argamu nyaata daakuu maal godha bulleessa. Nyaanni immoo ilkaan daakamee inzaayimoota bullaa'oo inzaayimii tiyaalinii yookiin immoo ameeleesii hancufaa kan jedhamu dhannacha hafuuraa hancufaarraa madduu nyaata bulleessuu oola. Tiyaalinii kun immoo afaan keessatti istaarchii gara maltoosiitti jijjiiruuf gargaara. Arrabni immoo caasaa bullaa'insa nyaataa afaan keessatti argamudha. Inni kunis akkuma afaaniiti gargaarsa afaaniiti maal godha jechuun caccabee nyaata kana arrabni akka qaama miiraatti yookiin dhandhama nyaata adda baasuuf yookiin immoo gargaaran keessatti isa ramadamu ta'etu kan inni darbu. Ilkaan immoo inzaayimii bullaa'ee kana hancufaan wal makii maal boca kubbaa akka qabaatu yookiin immoo akka garaacha keenya
mijatee lixu kan taasisu keessaa isa tokkodha jechuudha. Arrabni gaa nyaata asiif achi garagalchuun ilkaan akka bullaa'u gochuu keessatti shoora olaanaa qabaata. Arrabni immoo nyaata bullaa'e boca kubbaa fakkaatu qabu gara maalitti dabarsa gara qoonqootti dhiibuu keessatti gahee olaanaa qabaata jechuudha. Eenyu arrabni kanaan afaanii arrabni wal faana bullaa'insi nyaataa keessatti gahee taphatu. Inni sadaffaan lammaffaan ayisoofagasiidha. Ayisoofagasiin immoo ujummoo qoonqoo fi garaacha wal qabsiisudha jechuudha. Ayisofagasii keessatti bullaa'insi nyaataa hin gaggeeffamu garuu dhangala'oo maalidha? Dhoqonaa yookiin immoo mukaasii kan keessatti ayisofagasii keessatti argamu jechuudha. Ayisoofagasiin muchaataa akka ta'u gargaara. Nyaanni afaan keessatti immoo bullaa'e maal ta'a? Boca kubbaa fakkaatu qabu adeemsa paaristaalisisii jedhamu gara garaachaatti darba. Paaristaalisisii keessatti immoo meeshaaleen dhaaba ujummoo bullaa'insa nyaataa kottoonfachuu diriirfachuun nyaanni gara caasaatti aanutti akka darbu maal gochuu jechuudha. Akka darbu gargaaru warreen kunuunte jechuudha. Ayisoofagasi warreen jedhamanii warreen kana fakkaatu. Isaan immoo eessatti ayisoofagasiin bakkana jiru gara garaachaatti yookiin immoo gara bakka barbaadamu darbetti kun haala kanaatiin kan inni gad dabarsudha. Ayisoofagasii jennaan. Sadaffaan garaachadha. Garaachi immoo ujummoo bullaa'insa nyaataa guddaa qalqalloo fakkaatu yookiin immoo garaachi jedhamudha. Nyaanni boca kubbaa fakkaatuun qabu ayisoofagasii keessaa garaacha seenaa. Dhaabni gurraacha yookiin immoo inzaayimoota nyaata bulleessuuf oolan ni maddisiisa. Inzaayimoonni immoo dhaaba garaacharraa maddaniin immoo maal godha? Peepsinii fi reeniiniidhaan kan inni gargaaramu jechuudha. Dhangala'ee gara maalitti gara pirootiiniitti jedhamutti yookiin immoo molaakiiwulatti xiqqootti bulleessuuf gargaaran keessaa isa tokkodha jechuudha. Reeniiniin immoo inzaayimii dhaaba garaacharraa madduun ta'ee pirootiiniin aannanii akka furdatu maal godha? Kan taasisu inzaayimii reeniinii jedhamu kanadha jechuudha. Meeshaaleen dhaaba garaacha tokko kottoonfachuuf diriirfachuu nyaanni dhangala'oo garaachaan akka wal makuu kan taasisan keessattis gahee mataa isaan qabaata jechuudha. Nyaanni bullaa'ee fi dhangala'oon garaacha dhangala'ee immoo furdaa kaayimii jedhamu yommuu uumu isaan keessatti nyaachi garaacha keessatti immoo sa'aatii 4-6 turuu ni danda'a. Sa'aatii 4-6 turuu danda'a. Sababni isaa immoo sa'aatii kana booda gara maaliitti gara mar'umaa qallaatti darba. Garaachi yeroo duwwaa ta'u dadacha'uun kottaa'a yookiin immoo walitti kottoonfachuudhaan yeroo nyaata guutamu hin diriira. Yeroo nyaanni keessa hin jira garuu inni kottoonfata jechuudha. Diriiruuf kottoonfachuu isaatiin kanaan kan inni maal ta'u taateewwan kana keessatti gahee isaa taphataa jira. Boolaasii yookiin boolaasii garaachaa jedhamti kuni ayisoofagasiin keenya kun asiin gad dabarsee jira. Kottoonfannaa garaachaa keessatti yeroo nyaanni keessaa xumuraa deemuu fi yeroo nyaanni itti guutaa deemu haala inni ittiin bal'atudha jechuudha. Yeroon kun yeroo nyaanni keessa jirudha. Kun garuu yeroo nyaanni keessa xuuxamaa jirudha jechuudha. Inni arfaffaan mar'immaan qallaati. Mar'immaan qallaa ujummoo dadacha'aa garaachaa mar'immaan furdaa gidduutti argamudha. Nyaanni garaacha keessatti immoo hamma tokko bullaa'ee gara mar'immaan qallaa seenaa. Nyaanni mar'immaan qallaa keessatti immoo dhangala'oo bullaa'in isaa adda addaan wal makanii keemikaalonni yookiin immoo wantoota achi keessatti dabalatee bullaa'insa keessatti dhangala'aadhaan gara xixiqqoo salphaa ta'etti bulleessu jechuudha. Dhangala'oonni bullaa'insa mar'immaan qallaa keessatti argaman immoo dhaaba mar'immaan qallaa tiruu fi rajiijii irraa kan maddanidha jechuudha. Dhangala'oon dhaaba mar'immaan qallaa irraa maddu immoo inzaayimoota akka maalteesii, sukuroosii, laaktesii fi kan kana fakkaatan of keessaa qabaata jechuudha. Tiruun immoo hadhooftuu maddisiisa. Hadhooftuun immoo dhangala'oo halluu gara keellootti dhiyaatu qabudha. Isas kanaatti maal godha? Alkoolii yookiin keemikaalota inni achi of keessaa baasuun kan inni ilaalamudha jechuudha. Kanaaf yoo gara keellootti jijjiiramu qabaata. Hadhooftuu keessatti immoo hadhooftuun immoo gara qalqalloo hadhooftuu keessatti dhaqatee kuusa. Hadhooftuun qalqalloo immoo ujummoo yaa'uun gara mar'immaan qallaatti darbaa jechuudha. Kanaatiin hadhooftuun immoo inzaayimii hin qabu garuu ashaboo hadhooftuu of keessaa qabaata. Ashaboon hadhooftuu mar'immaan qallaa keessatti immoo maal coomaaf zayita ciccituuf kan inni fayyadu. Gochaan coomaaf zayita ashaboo hadhooftuutiin cicciraa'uun kun immoo imaal sifeesii kan jedhamu of keessaa qabata jedhamee ni beekamaa jira. Imaal sifeesuu yookiin immoo imala sifeessuu yookiin akka namaaf nagaa taasisuu jechuudha. Isa sana kan taasisudha gochaa inzaayimii liipheesiif haala mijeessa jechuudha. Raajii inni kan biraa immoo raajiijiin immoo nacha garaachaatti gara jalaa qabatee argamudha. Rajiijiin dhangala'oo rajiijii maddisiisa. Dhangala'oo rajiijii ujummoo rajiijiin bahatamee gara mar'immaan qallaatti kan inni darbu akkuma tiruu yookiin immoo akkuma hadhooftu sana
gaheen achi keessatti qabaatu jechuun enzaayimoota akka amileesii, raajijii, liipesii, tiyaayipsiinii of keessatti qabaachuutiin annisii amileesiin raajijii kaarboohayidireetii yoo daaku liipesiin immoo liipidii daakuutiin kan inni faayidaa laatu yookiin garaachaa fi garaacha qal'aaf garaacha furdaatti kan inni dabarsu achi keessatti hadhooftuuf gara rajijiitti kan inni geessu jechuudha. Kanaatiin pirootiinoota bulleessuuf kan inni gargaarudha jechuudha. Amileesiin xuuxama nyaataa keessatti akkasumas xuuxama nyaataa keessatti immoo bullaansi nyaataa marmaan qal'aa keessatti xumurama. Bullaansi nyaataa erga xumurame immoo dhangala'ee nyaatatti qabsa salphaa ta'an qaamota nafa biraa gahuudhaaf nafa keenya yookiin qaama keenya bira gahuudhaaf adeemsa nyaataa xixiqqaan ujummoo bullaansa nyaataa keessaa gara ujummoo dhiigaa seenuun xuuxama jechuudha. Inni xuuxamu kun immoo xuuxama nyaataa jedhama yeroo bakkaa gara bakkaatti darbu jechuudha. Dhiigaan baatamaniitu qaamota hunda bira gahu jechuudha. Wantoota calalamee barbaachisaa ta'e barbaachisaa hin taane jechuudha. Marmaan qal'aan dalagaalee gurguddoo lama qaba. Isaanis immoo nyaata bullaa'an yookiin immoo nyaataa fi bullaa'insa nyaataa fi xuuxaminsa nyaataa raawwachuuf kan inni fayyadu warreen kana lamaan jechuudha. Nyaanni akka inni xuuxamu yookiin akka inni bullaa'u kan inni taasisu marmaan qal'aan dalagaa gurguddoo lama qabaachuutiin kan beekamudha jechuudha. Inni kan biraan marmaan furdaa gahee marmaan furdaati. Gahee marmaan furdaa keessatti faayidaan marmaan furdaa wantoonni nyaataman hundi ni bullaa'u. Inni jechuun hin danda'amu nyaata keessaa osoo hin bullaa'inii fi hin xuuxamin hafee marmaan qal'aarraa gara marmaan furdaatti darba. Marmaan furdaa qaama ujummoo furdaa qabu ta'ee nyaata osoo hin bullaa'inii fi hin xuuxamin hafee immoo qaama keessatti maal gochuu dhabamsiisuudhaaf kan inni gargaarudha jechuudha. Marmaan furdaan immoo marmaan furdaa marmaan qal'aarraa furdaa fi gabaabaa ta'ee kan argamudha. Bishaan osoo hin xuuxamin hafee keessaa hammi tokko marmaan furdaa keessatti ni xuuxama. Nyaanni osoo hin bullaa'in hafee yeroo gabaabaaf bubbuluu keessaa kuufamuun bubbuu keessatti yookiin immoo gara gadii keessatti kuufamuutiin karaa munnee gara alaatti dhabamsiifama yookiin immoo qaama baattoo gara alaatti baasuu yookiin hudduusa jennuun gara alaatti baasama jechuudha. Caasaa fi faayidaa isaaniidha. Gabatee kana keessaa afaan iddoo bullaa'insi nyaataatti eegalu ilkaan nyaata caccabsuu daakuu arraba dhandhama nyaata adda baasuu nyaanni afaan keessatti bullaa'ee boca kubbaa fakkaatuun qabatuun akka gara alaatti bahu taasisuu akkasuma qoonqoon afaanii fi ayisofagasii wal qunnamsiisuu ayisofagasii nyaata afaan irraa gara garaachaatti dabarsuu tiruu hadhooftuu maddisiisuu qalqalloo hadhooftuutti dabarsaa qalqalloon hadhooftu immoo hadhooftuu kuusuuf oola garaachi nyaata bulleessuu nyaata gara kaayimiitti geeddara raajijiin dhangala'oo bullaa'insa nyaataa maddisiisuun gara marmaan qallaatti dabarsuun oola marmaan qallaa keessatti akkasuma marmaan qal'aa keessatti immoo iddoo bullaa'insi nyaataatti xumuramudha. Iddoo xumuramis si nyaataatti raawwatu marmaan qal'aadha. Marmaan furdaa soorata osoo hin bullaa'in hafe kan dhabamsiisu yookiin bubbuu fayyada. Bubbuu keessa yeroo turse gara bubbuu keessaa gara munneedhaan kan gara alaatti dhabamsiisu marmaan furdaadha jechuudha. Inni kam dhuma tole laayik sheer sabskiraayib gochuun dagatiin hanga